Akkas Akan. nashiidaa kana waliin alaa lubee Zulla Entertainment. Zilla Entertainment gocha Pero wanta kana di demo. Ore nashiidaa kana baasii jiru kun dollaalee nama kukamaa amantii agas maraan akka fakkaatu. Amma istaayilli mataa inni itti muratee fakkana fakkaata. Kana qofaa miti waasuma mataa sirratti dandeenye. Atuma loo kan ta'u. Ilaahi shalamaan gabaa badamne isaa gaara. Akkuma keetii isaa ati illee kanuma. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamoo fi jaalatamoo akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii har'aan kana hojii haaraadha. Yaashina nashiidaa ajaa'ibaa nashiidaa ammaan tana tajaajila haa dureessi. Aye. Shagga. Nashiidaa shaggaa hojjetu reaction godhuudhaaf dhufnee jira. Asumaanuu warreen maatii hin jirtan. Subscribe, like, share, comment. Nutis nama hariyaa waan ta'eef hojii jabeessuu. YouTube hariyaa. Hojiin hariyaa. Wanni hundi hariyaa. Anis hariyaa. Inni hariyaa. Hundinuu hariyaa. Argaa yaa'u. Leka fudhatamuu qabaa jechuudha. Maal hojiin dhufe? Akkas. Akan. Nashiidaa kana waliin alaa lubee. Allah. Entertainment. Ya Rasulullah Ya ergama haqa Kawai ke himbekne Chal jede tinkeeka Kawai ke himbekne Callisee keeka. Calliseetiin keeka. Obbo muka seete agareedha muka nabiin koo jabaadha birbirsa isa dhugaa. Qobboo muka seete yeroo jiru qobboon akka mukan taane sirriidha. Haysisiitiis banaadha. Waa xiqqishuma waa dhooyte illee qobboon daftee jira. Laaftoodha. Garuu ammoo gisee laaltu muka fakkaatti isin akkuma mukaa baala bal'aa qabdii. Gosoota mukaa keessaa gosa mukaa keessaa gosa moota mukaati garuu ammoo laaftuudha isaa birra mukarraa. Qobboon Karoo kootii natti dhufee kan ija badduun si miidhate maqaa kan kee kaasuun dura yoo dursee ana koolate tuqaa hin danda'u kanaaf na tuqanii yaa Rasuulallah ani naman tuqu sinna seeree ani yaa Habiiballah. Tuqaa hin danda'u kanaaf na tuqanii yaa Rasuulallah ani naman kenne sirraa dhaalee ani yaa Habiiballah. Akkaan namantu ini kan lorke ati dhuguma gaarii gama Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkuma hadiisa keessatti jirutti nama waan badaa akkasii dalagee waan gaarii itti dalagee jiraame seenaan taa'eef ni jirti ammallee. Seenaa addaa jechuudha yeroo hunda nashiidaa hunda keessatti hin deegatan. Ayyee bichaan ammoo an bareeddu qaba. Wa ummi wa ruuhi yaa Rasuulallah shaggaa koo gandummaa sabummaaf biyyoomni kiyyas baada keeti wallaahi billah fidaaka abii wa ummi wa ruuhi. Fidaaka abii wa ummi yaa Rasuulallah shaggaa koo firoomaaf gandoomaa fi biyyoomni kiyyallee baada keeti yaa Rasuulallah jechuudha. Waan takka nama shakkisi jecha mangusuu haasa'u jechoota afaan arabaa fayyadamu jira darasaa jallattee hin jaamnu feestaalii mataan isaatti jira. Akkasii sunnaa ergama rabbiirra jechuun nutis yoo akkuma keenya ta'u akkuma keenya ta'u. Ayyee. وروحي يا رسول الله شكاكو كندوم ما سبوم ما في يمنك يسبع جاكيتي والله بالله أما asitti wanni jechuu barbaade biyya xiyyeerallee ganda xiyyeerallee firooma xiyyeerallee eenyutu dura jechuu barbaade baada feetii yaa rasuul yeroo waan takka na dhibe amma warri nashiidaa kana baasii jiru kun yoo ilaalee
nama kuqama amantii agas maran natti fakkaatu. Namni tokko dura amantii jaallate jechuudha maal ta'uu qaba amantii san bara dhibba itti hordofuu qaba itti Qulqulluu Islimi kaafaa. mataa inni itti murate akkana fakkaata gubbaadhaan ammallee akkasumaan isarraa mul'atu akkas garuu ammoo waa'ee amantii irratti yeroo baasan amma kana qofaa miti bu'aasuma mataa sirratti dandeenya istaayilli mataa isaanii itti murata garuu mataa qofa irratti xiyyeeffatanii nama muruu sirriin kan isaan laalama namni Atummaa loo kana bitaa baate. ilaalcha lamaan gabaabaa namni isaan gara tokko ijoolleen tun dhuguma islaamummaa jaalatteeti waan kana dalaguu jirti yoo jenne namni islaamummaa jaalatuuf dura guutuutti silaas ta'uu qaba ture garuu ammoo sirri ni jira islaama ta'uudhaaf sheeka ta'uun sun barbaachisa amantii jaalachuuf sheeka ta'uun sun barbaachisa roga jirtu hundaan amantii deebii qabsaa'uu sirri garuu ammoo seera amantii deebii cabsitee keessaa bahuu sirrii miti ijoolleen tun amantii isaanii jaalatanii waan kana baasuu jiranii yoon jee bakka kanaan xiqqoo nama shakkisiisa mamii fide jechuu barbaadee ammoo amantii isaanii jaalatan akka hin jenne ijoolleen tun dirqama sirba baasuu kun namni isaan dhorkaa sirba baasuu qaba danda'u hunda keessa jiraame sirba baasuu kun namni isaan dhorkaa jiru sirba baasuu qaban ture garuu ammoo kana baasuun isaanii maashaallah akka nuti qayyee isaan godha ammoo akkuma keetii isaa atillee kanuma rakkoo ayyee mee na shidaa itti naaf duuti hin jiraare kabajaan kee kabajaa addunyaa natti caale xiqqaataan eessaan ulfina beekee barsilaa situu madaala addunyaa bareeche jaraa miti dachee si baadhattetu galata galche badduun badooma beektiif maqaa kee tureessiti ati bar caalaa namaati akkamitti taliila booressiti taliila booressiti hamman jiru dachee irraa aduwwi keef garaan lafu si caalchiseen waloo makoof an yoomiyyuu sirraa nafu badduun baduuma beekti sirriidha namni tolchuu hin dandeenye balleessuu hin danda'u akka jaalatan jechuudha. Maaliif? Waan akka tolchuudha? Balleessuu irraa falli. Saniif amma inni badduun baduuma beektii tanaan maqaa kee xureessite jechuudha. Warri maqaa ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam tokko bira tolchuun beeku jechuudha. Kanaaf gaarii balleessuu irratti xiyyeeffatanii deemanii jechuudha. Hamman jiru dachee irraa aduwwi keef garaan lafu si caalchiseen waloo makoof an yoomiyyuu sirraa nafu an yoomiyyuu sirraa nafu an yoomiyyuu sirraa nafu yaa nabiyyallah qaba osoo jarri sun seenaa kee laalanii bifa amala keessan al takka osoo xiinxallanii arja tahuu shaggaa tahuu kee arganii osoo arganii maal qaba osoo jarri sun seenaa kee laalanii bifa amala keessan al takka osoo xiinxallanii arja tahuu shaggaa tahuu kee arganii osoo arganii wanni amma inni as jee wallahi jecha agaallee qaba namni hin deemu maal qabu osoo jedhi sun seenaa kan laalanii seenaa kan isan hubatanii achi booda si qeequ illee biyyoota bara namni si beeku si qeeqaami namni waan hin beekne arrabsuu fi faarsuun isa malee amma fakkeenyaaf asirra ragaa maaliin qabamee jira saayintistoonni hedduun ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam profeesara jedhanii yaama yookaan doktora jedhanii yaama maaliif wantoota inni barsiisu ture wanni inni ajajuu ture waan irraan tan doktoroonni irraan tana jiran kuduu hin dandeenye yookaan ajajuun hin mul'atini hanga ammaatti harkatiin hedduudha inni barsiisu ture sadiif inni doktoraa jechuudha. Waan inni waggaa kun takka dhibbaa horduu irratti isaan warri seenaa isaa dhugaa beeku san ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam ni faarsan warri har'aan tan ergamaa rabbi faara qeequ jiru eenyu jechuudha. warra maalummaan isaa hin hubatin warra gaffageenyaan eenyu akka inni hin beeku jechuudha. Warra seenaa isaa Muhammad Musa eenyu akka inni hin beeku maalummaan isaa hin beeku jechuudha. Profeesara akkam akka inni ta'e doktora akkam akka inni ta'e doktora alamaa akka inni ta'e hin beeku jechuudha. Waa'ee Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam warri qeequ hin beektan akkasitti nu isinii maafota baraatii achi booda yaaka abii wa ummii wa ruuhii yaa rasuulallah shakkaa koo gandummaa sabummaa biyyoomni kiyyas baada keetii
Shakako gandumma sabumma biyamni kiyas badageti wallahi billah. Itu berbuat kok enggak. Shagako Firoma ganduma bijoomni kiyyallee baadiyyaati wallahi billahi. Shimallee dura dhaabbatee jira hanu jaamu. Akka dura dhaabbatee Amantiin isaa leellisan san orummaa akka jaalle gargaar tokko si. Jarri jaamaad gariin osoo arguu madaaluun dandahu akka jaraa aniin ta'u. Jarri jaamaadha xiinxalanii hubachuu hin danda'u jee. akka yaraan hin ta'u. Akka jaraa immoo ani hin ta'u. Xiinxaleetiin hordhaa. Yoona jarri sodaasehu. Jarri ammoo sodaasamu jechuudha. Dhugaa yoo An jarri waan dhugaa takka xiinxalanii adda baafachuu hin danda'an. Saniif ergamaa Rabbi alayhi salaatu wasalaam. kan Ammoo an akka isaanii hin ta'u. Namaa waa jechuun sun naaf hin mijjeetu maaliif ergamaa Rabbi alayhi salaatu wasalaam barsiisin jechuudha maal yaa Nabiyallah. Dallan suudhaafaniin keessan gaafan deebiif ta'u na dura deema seenaan taa'iif akkamitti ka'u garaa laafee warra dhagaan sidaa naaf qajeelchi jettee rabbiin laafummaan kee daangaa hin qaban. Garaa laafee warra dhagaan sidaani naaf qajeelchi jettee rabbiin. Hagaree kun kana fiidota ilaalu jiru gisee isaan dhukkee tana kaasa dhukkeen tun maaliif asitti barbaachise yoo jette seenaa gaafachiisan yaada jechuudha. Lafti deegan. ati amma sababa suuraaf yaali qabdu ture. Isaan walaa jedhi isa jiru. Amma dargaggeessa durum sirbarraan nan deeme hundaa'u maal godhatu fakkeenyaaf tiiktook gubbaa beeme. Nashiidaan wallahi irreeffattuun sirrii nashiidaa isaanii irreeffattuun hedduun isaanii maal hedduudha irreeffattuun warra tiiktook dalagu sagalee nashiidaa kilaasikaa irraa Bakka maashaa islaamaa jechuudha. Dargaggoota islaamaa akkam godhu jirtee jechuudha. Nashiidaa wantoota dargaggoota islaamaa eenyuun jechuudha kilaasikaa irraa kanaa jechuudha. Garaa laafee warra dhagaan sidaani naaf qajeelchi jettee rabbiin laafummaan kee daangaa hin qaban. Tahu dhagaan haram egaa. Maal qaba osoo jarri sun. Dhugumaan kan Wanni ati itti taate ijoolleen gurbaa dhugumaan gaa dhagaa. Mashallah waan adda adda. Jettee rabbiin laafummaan kee daangaa hin qaban. Maal qaba osoo jarri sun takkatuu si jaalatanii nan kakadha wallaahi sayfii kee kan karaa kee tahanii arja tahuu saggaa tahuu kee arganii osoo arganii. Maal qaba osoo jarri sun takkatuu si jaalatanii nan kakadha wallaahi sayfii kee kan karaa kee tahanii arja tahuu saggaa tahuu kee arganii osoo arganii. فداك أبي وأمي وروحي يا رسول الله شكاك قلوم ما سبم ما في يومك يسبع دقيتي والله بالله فداك أبي وأمي وروحي يا رسول الله شكاك قلوم ما سبم ما في يومك يسبع دقيتي والله dabaaf dubbadde malee si rabbiitu ol kaase abadtee oolumaa kanaaf anillee si faarse. Obsa dabaaf dubbadde malee si rabbiitu ol kaase abadtee oolumaa kanaaf anillee si faarse. Gandumma sabumma fi yomnik yasbada geti wallahi billah.
kabajamtoota fi daawwattoota keenya jaalatamoo. Najiidhaan duraa guyyaa irraa kanaatti reaakshinii goone kan sullaa enterteefamentiidha. Gadhii isa jechuudha shaggaa qotan jettu tana fakkaatu turte. Maarreegaa waan wajjin turtii taasiftaniif dadhabbii teenya gartee waan wajjin akka keenya jette dhabdaniif waan dhaggeeffattaniif asumaanuu haala keenya kana subscribe like share Gua sana lah keluar arah kamu lihat itu doang. waan haarii waan ajaa'ibaa qabanneet kan jiran Ijoolleen wal beeyin jechuudha. Fakkeenyaaf feesbuukaa wal beekuu dandeenya, tiktookiidhaan wal beekuu dandeenya. Ijoolleen feesbuukaa bakka bakka garaa walitti qabnu. Yuutuuba kana irratti yeroo dhuftan biroon kuteenaa. Laalaallee laayikillee godhaa, koomentillee godhaa, sheerillee godhaa. Adeeraa isin dhaammanne.